አልሐምዱሊላህ ቢያገባም እንደ ሌሎቹ ሜዳ ላይ ጥሎኝ አልሄድም። ሁሉን ነገር አሟልቶኝ የሚፈልገውን ነገር ሰጥቶኝ ነው ሄደው። ስለዚህ ታረቁ ለሱመያ ታረቁ። በእኔና በሰይድ መካከል ነው። በእናንተ ያገባችሁ እናንተ እንደ ጓደኛ ካሰባችሁ እሱንም ለኔም እኩል ነበር እውነት ለማናገር እኔ በዚህ ቤታችሁ መጥቼ ባድር ቤታችሁ በየቤቱ መጥቼ ሰይድ እንደዚህ አድርጌ ቸግሮኛል ብላችሁ ምን ልታረጉኝ ነው? እኔ ቤቴ ውስጥ ቁጭ ብዬ እንደዚህ ይበላችሁ እንደገና እየዞርክ ራሷን ልታጠፋ ነው። ልጅቷ አብዳለች ማለት የሆነት እንዳብድ ፈልጋችሁ? ኖ እኔ አንቺ በስ አልችልም። እኔ አረብ ይግደለኝ እናንተ ከናንተ አረብ ይግደለኝ እንደ አረብ ጥሩ ሰው እኔ አንቺ እዚህ ላይ ነሽ። እኔ አንቺን በጣም አከብራለሁ። እዚህ ላይ ስለሆንኩ ነው እየዞርክ የምታወራው? ኖ አንቺ እኮ ነው መኪና አቃጥላለሁ አልሽ እንጂ አንቺ የባሌ ንብረት ነው እሸጣለሁ አላልሽም። አቃጥላለሁ ነው አልሽ። ይኸውልህ የአንቺ ጓደኞች ናችሁ። እኔ መጥተው ኧረ አብዲ ልጅቷ በጣም እንትን namoonni yeroo baay'ee jechuudha abbaa manaa fi haati manaa gaafa wal lolanii jedduu isaanii odeeffannoo fiddanii toonii gar lamaan ittuu gaggeessitan jechuudha. Dhumni keessan maal taabeettanii isintu lafattafa malee jarri sun booda hin araarama. Maaliif akkana jette jechuun keessan hin oolu. Micayyoon kun dhugaan isiniin jedha baay'ee tokko nama fageessee fagootti xiyyeeffatee yaaduu danda'udha jechuudha. Mee fakkeenyaaf viidiyoo ishee gabaabduu jalqabaa sana laaltanii turtan namni kamiyyuu jechuudha. Jechoota isheen dubbatte jechuudha. Akkasumas immoo gaafa Sayidoon gara ishee dhaqu jechuudha. Viidiyoo ofiishiiti peejii isheetti gadhiistirratti waa baay'ee agartanii jirtu. Ani achirraa waa baay'een baradhe. Maal baratte jechuun keessan hin oolu. Maaliif jennaani dubartiin takka yoo hammam miidhamtellee yoo hammam aartellee maaliif inni isiniin jedhaa ani akka kootti jechuudha. Abbaan manaa koniitii bira narratti fuudhuudhaan caalatti wanti na aarsu hin jiru. Hedduu nama aarsa. Eenyumtuuyyuu immoo dubartoota kan birayyuu waan jiruudha wanti kun jechuudha. Kanaaf isuma sanayyuu isheen maal gooti haala bareedaadhaan agartanii jirtu. Barumsati argatte maalinni jechuun keessan hin oolu. Barumsi naan isheerraa argadhe namni tokko abbaa manaa isaatti gaafa dallane akkasumas yoo miidhame miidhaa sana keessa isheetti dhofkattee kaatee abbaan manaa ishee sun gaafa alaa itti dhufu maaliif Yamanirraa gara Itoophiyaa deemee abamma kana ture itti deebi'ee akkamitti simatte agartanii jirtan viidiyoo waraabdee jechuudha. Viidiyoo sana hojjette viidiyoo san keessattuu jechi isheen jette tokko maali ani rakkina koo yookaan miidhama koo keessa kootti dhiifadhee isan mootu haala gaarii haala bareedaadhaan simachuun qaba gaafa inni alaa dhufu maaliif abbaa ijoollee kiyyaati waan ta'eefi jette. Kanaaf mee isinimtuyyuu bakka sana bu'aa laala namoota tokko osoo taatanii gana gaafa inni alaa dhufu wayi billaadhaan waraanti bakka yookaan immoo jechoota hamaa jetteeniiti nama sana balbalarraa gad deebistii jechuudha. Garuu mucayyoon kun baay'ee tokko na ajaa'ibde. Maaliif osoo akka namoonni odeeffannoo garaagaraa fidanii itti geessanii akkana jedhaniin itti namoota jechuudha qaata daa'ima ishee sana fiddee daa'ima isaati jettee tooni fiddee mangada irratti akka isheen gattu wantoota ishee jechoota waan san akka isheen gootu ishee taasisu ture jechuudha. Garuu dubartiin cimtuun maal gooti? Waan kam keessatti iyyuu miidhama ishee hagam akka miidhamte maal akka taate akkasumas immoo abbaan manaa ishee sun hammam yoo ishee miidhalle hammam yoo kuni miidhamiti maaliif jennaani haa ta'u akka amantaatti wanti hundumtuu yoo kuni waan ayyamamu waan ta'eef haadha manaa fuudhuun irratti hin beekti ishiinis garuu mootuu jechuudha waan isheen barbaaddu guuteefiit akkasuma jetteerti isheen kunoo akka namoota kaawwanii na fuudhee daa'ima wajjin bakka zim jedhee mangada irratti nan ganne waan ani barbaadu naa guuteet kaayoo ko hunda naa guuteeti deeme jette dhugaashee jette. Kanaaf haadha manaa sana iyyuu gaafa irratti fuudhumootu namoonni jechoota baay'ee jechaatii turanii jechoota san keessumaa mootu isheen maal jechaa turte namoonni anaaf isa gadduu seentanii jechoota akkas akkana ittanii waan akkasanaa isiniin dhaga'u kanuma durayyuu ayyameef hin ture. Akka inni fuudhu ayyameef hin ture. Aniif inni iyyuu waliin mari'annee haasofnee fuudhi jedheeni ayyameef hin ture jechaa turte. Kanaaf ammallee jechuudha ergee isa simattee kaatee haala bareeda simattee kaatee bariitu sana inni gaafa sarpiraayisii ishiif bituu deemu kana dura mucaa kana abdii wajjin agartanii jirtu waa'ee makiina Sayid irrattidha kan isheen jechoota kan kanayyuu dubbatte jechuudha. Maaliif jennaani inni makiina sana kan dura abdii bira kaa'ee deeme ta'uun oolu isheen immoo dhaqxee gaafa fidi jettuuni
namoonni baay'een immoo ittiin kennini isheen gubuu fi makiina sanaa nan guba jettee meeshaa manaallee akkasan godha jette. Kanaafan isiniin jedhe jechoota gidduu deemanii namni isheen akkas jettee akkana jettee suni fagootti nama geessa. Jechoota amma abdii wajjin fayyadamte kanayyuu maa jecha dubbataa turte kanayyuu kaastee turte yeroo baay'ee jechuudha. Namoonni gidduu keenya lamaan deemtanii jechoota daddabarsitan jechaa turte. Kanaaf amma jechuudha maaliif kanama hunda saayyuu akka nama hooma garaadhaan qabne akka nama miidhamneetitti haala bareedaa simattee bulchitee kaatee bariitu sana badde dhugaa dubartii cimtuudha. Maaliif tarii isheenis amma namoonni baay'een dhuguma gattee baddee itti fakkaachuu danda'a. Garuutuu kun asuma achi isheen ijaa sanarraa kaffalachuufi. Maaliif amma sana isheenis ijaa sanarraa kaffalachuufi. Maaliif amma achi taa'ee innis isheen koottuu osoo jettuun guyyaa meeqa boolee dhadhattee ayyuun deebisaan turre. Kanaaf amma sana isheenis irratti diraamaa hojjechuu barbaaddeeti malee mucayyoon kun dhugaa nama cimtuudha. Nama fageessee yaaduu danda'uudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa Saayid immoo osoo hagam aareessa osoo hagam ta'eeyyuu jechuudha haadha manaasaa jalqabaati ijoollee irraa qaba. Tasumayyuu irraa fagaachuullee hin danda'u. Kanaaf namoonni isatti soduu isheetti soduu geggeessitanii kuni nama kan birattuyyuu Saayidiif Sumayyaa ta'aniif osoo hin taane haadha manaaf abbaa manaa gidduutti eessumattuyyuu jechoota hin deddeebisinaa. Maaliif jennaani jarri sun hin araaraman dhuguman isin hin jedhaan. Booda eenyuun lafattafa warra oduu gidduu lamaan geggeessaa tura santu lafattafaa jechuudha. Kanaaf eessumattuyyuu jechuudha. Dubartiin kamiyyuu gochuu qabdu garuu isheen sanaa olitti si jamma sanaa olitti maaliif isin hin jedhee akkuma jalqaba isinii keessa kaa'etti osoo ana ta'e hin godhu sana. Hamma sana gubadhee dallanee keessa kottaaree osoo hin jiru akkasitti shaamaa qabsiisee haala bareedaadhaan laal uffatumti isheen uffattiyyuu narraa bareedaa hin bareedu jettee hiriyaa ishiititti 3-4 irra deddeebitee gaafataa turte. Bakka gaafa alaa dhufu sana akka aaree fuula badaadhaan ol seenuu osoo hin taane akka fuula bareedaadhaan bakka akkuma jalqaba gammachuun manaa ba'etti mana kooti jedhee akka inni ol seenu sababii barbaaddeef jechuudha. Kanaaf dubartii cimtuun immoo wantoota akkasii gootetti badiin isoo jiraate akkasuma rakkoon isaan lamaan gidduu isoo jiraate sana booda namni kamiyyuu jechuudha. Maaliif gaafa abbaan manaa keessan alaa dhufu fuula badaadhaan hin simatinaa akkuma ishee kana fuula bareedaadhaan simattanii waan barbaadu guuttanii fi nyaata kennitanii fi achii booda maaliif jennaani silumayyuu haadha manaaf abbaa manaa gidduutti ilaameetu dubbii karaa qabsiisa yookaas immoo dubbii bareecha jechuudha. Kanaaf qas jettanii gatteechanii akka inni akkana ture akkas jettanii waliin haala bareedan teessanii taasoftanii waan kamiyyuu furuu dandeessanii namni sadaffaan gidduu keessan seenuu hin danda'u. Sanan gootan taananii al tokko qilleensi gidduu keessan gala taananii yoo biyyuu qilleensi suni gidduu keessanii bahuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf abbaan manaa keessan hagam yoo sin miidhes hagam yoo wal miitanis dabarsitanii nama sadaffaatti waliin himatinaa. Dabarsitanii nama sadaffaa gidduu keessan hin galchinaa. Kana yeroo baay'ee wanti isin jedhu obboleewwan kiyyaa maaliif tarii namni yeroo baay'ee wantoota kanaanii waan ishiin raawwatte kana keessa kootti jechuudha. Osoo ana ta'e nan raawwadha amma waan kana dhuguma haadha manaa biraan irratti fuudhee dhufee ani immoo akka kanatti fuula bareeda nan simadhaa laata. Waaqayyo akkasitti dandeettii akka isheetti kennitu kana namaaf hin kennitaa nan jedha keessa kootti gaafiin of gaafadha. Kuni nama kan birattuyyuu gaafii waan isinitti ta'uudha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun immoo jechuudha nama cimtuudha. Maaliif mee isinumtuu tilmaama osoo ayyuu taate mee akkuma haala amma isteeppii ayyuun ittiin Saayidoo kan ofii taasiste kanarraa ka'aati. Osoo ayyuun Saayidiif haadha manaa jalqabaa taatee Sumayyaan immoo haadha manaa lammaffaa kan fuudhamte taatee akka kanatti itti gaafa ol dhufe dhuguma obsa qabaattee dandeettii qabaattee akka kanatti hin simatti jedhaati tilmaamame. Nama akkanumatti adeemsa isaatii fi haala dubbannaa isaarraa qabdanii nama madaaluu hin dandeessa waan ta'eef mee akka sanatti ayyuun madaalaa. Ingootii waan kana dhugaan isin jedhan gootu huutee qabatti gaafanni alaa walitti dhufuun jedhaan maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha. Gaafa ilaalee waan baay'ee jaalattu yookaas immoo waan ijoollummaa irraa qabeen jaaladha jetteef ta'e hin beeku. Osuma sobdee fakkeessiti gizee dubbattu malee keessumatti iyyuu walumaa galatti osoo kan ishee qofa ta'e osoo Saayid Sumayyaa irra daa'ima dhabee
bakka ishee irra citee gara isheetti hafee ishumarra daa'ima godhatee hedduu takkatti tola. Dhugaan isin jedha dhugaan akkatti ilaalanii fuula ishee irra wantoota akkasiin naaf dubbifama. Tarii namni akkuma ilaalcha isaatiitti nama gammata waan ta'eef jechuudha. Egaa obboleewwan kiyya kanaaf barumsa irraa argatte maalidha jechuun keessan hin oolu. Barumsi nan irraa argadhe kan kana fakkaata. Kanaaf namoonni kamiyyuu jechuudha. Tarii isaaniif amma wantoota dalagan keessatti namoota tokko gisee hunda dubbii qalbii kun piraanki jettanii irra taruu dandeessan. Bakka tokkotti immoo waan jechoota isaan fayyadamanii fi gochoota isaan fayyadaman irraa barumsa fudhachuu hin dandeessan. Amma fakkeenyaaf ani Sumayyaa irraa persantii 100% barumsa fudhadhee jira jechuu nan danda'a. Maaliif jennaan dubartiin takka yoo hagam miidhamtes, yoo hagam aartes, yoo hagam boosses sana geedduma keessa isheetitti dhoksattee abbaa manaa ishee sana fuula bareedaan simachuu akka qabdu achi booda waan gaafachuu qabdus waan gochuu qabdus erga mana isaatti haala bareedaan simattee nyaata kennitee fi waa hunda raawwattee booda waan barbaade gochuu dandeessi jechuudha. Maaliif jechootaan akkasitti gatteessee gaafachuus akkasumas immoo ammanni na aarsan ani illee nan aarsa jalaa dhokadhee waan jettu soo ta'e sana boodaa jechuudha. Garuutu innis immoo amma isheen achi teessee toonii itti aarte amma isheen achi teessee boosse sana ishee kaasuudhaaf yookas immoo tuyyuu akka isheen gammadduuf makiina sana bitee fi ture gaafa bulee gabba'u makiinaa bitee dhufu isheen hin jirtu malee osoo nama jaalala ishee irraa hin qabne ta'e osoo nama isheen jaalanne ta'e waan kana hundumaa irraa watanatti fakkaatu jechuudha. Kanaaf namni persantii 100 nama jaalatu mootu haadha manaa amma 2-3 fuudhuun ayyama amantaan ayyameef ta'ee osoo jiru garuu mootu tokko takkarra kan takka caalchisu jira waan ta'eef inni garuu lamaan isaaniiyyuu walqixa waan isaan barbaadan guuteef indaa'uun gadduutti isaatu miidhamaa jira jedheen ture viidiyoo kaleessa irratti illee jechuudha. Gadduutti isaatu miidhamaa jira iyyuu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa namoonni ijoolleen shamarranii jechuudha. Mee viidiyoo sana akkuma nan irra deebi'ee lallaalee akkasumatti maal bakka kamitti dogoggortee bakka kamitti barumsa qaba waan jedhu sana isinis akkasumatti irraa baradha. Abbaa manaa keessan isinillee hammam yoo sinaarsee inaarsina nama sadaffaa gadduu keessan hin galchina. Haala bareedaadhaan simadhaa yeroo kam keessattuu gaafa alaa dhufu fuula dukkaneessitanii uffatan taane uffattanii abbaa manaa keessan gaafa alaa ol sinitti dhufu haala bareedaadhaan haala nama gammachiisuun haala namatti toluun simadhaa. Maaliif abbaa manaa keessan eenyumaan olitti haadha keessan abbaa keessan obbolaa keessan irraa eenyu caalchistanitti maatii keessan irraa sokkitanii gara isaa taatan isa jechuudha. Kanaaf ijoolleen takka guddattee jechuudha. Waggaa 7 ogguma 7 ja'ayyuu haadha fuulduratti jechuudha osoo duutee uffata hin baafattu. Kana eenyumtuu hin beekna. Sini galee. Kanaafi isinis akkuma kanatti abbaan manaa keessa sun maal akka isiniif ta'e eenyuun olittiyyuu akka inni isinitti aanu gimmaasha qaama keessanii akka ta'e beektanii in aarsinaa. Nama sadaffaa gadduu lamaan keessan hin galchinaan isin jedha obboleewwan kiyyaa kuni dhaamsa kooti. Tarii namoonni biroo immoo ilaalcha koo kanaan adda qabaachuu dandeessanii namni kamiyyuu ilaalchisaa garaagaraa. Egaa namoonni yaada biraa qabdan akkasuma yaada babal'aa qabdan koomentii jalatti naa barreessaa isin jedha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii.